sagantaa yeroo kaayotii hordoftoota keenya torbeedhaan haala kanaan isin bira geenya egaarras istuudiyootiin argamnu magaalaa bareedduu tokko keessatti argamneeti jirra. Eessa jechuun keessanii nafu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti argamneeti jira. Egaa keessummaadha qabnaa gara boodatti kanan isin bira hanga'u hordoftoota keenya eenyu jechuun keessanii nafuugaa har'a kolfuudha guyyaa kolfaatti wanti ta'eef jechuudha. Hordoftoota keenya egaa qophiin keenya immoo bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash ergaa isaanii hordofnee walitti deebina nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraarratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Boru fageessinee ilaalaa hawwii keenya guddaa milkeeffachuuf har'a tattaafannaa. Tattaaffii keenya keessatti obsaa fi kabaja barsiisaa. Hawwiin kan dhugoomu dafqaan ta'uu waan hubanneef tattaaffii fi dhamaatiidhaan karaa agarsiisna. Kan dafqa keenyaan arganne xiqqaatus gatii guddaa qaba. Milkaa'ina keenyaaf galtee waan ta'eefuu ni kabajnaani. Milkaa'ina keessatti haqa qabeessummaa dhalootatti agarsiisna. Amanamummaan keenyas deebiseetu nuuf kaffala. Kan nu bira dhaabbatee nu jajjabeessuu qabna. Dhamaatiin keenya yeroo hundaa tarkaanfii tokko gara milkaa'ina keenyaatti nu siksa. Hawwiin dhuga qabeessi dhamaatiin jajjabeeffame bu'aa gaarii nu gonfachiisa. Dhaloonnis ni ce'a. Hoosana milkaa'inni keenyas fiixa ba'ee kaawwaneefis oola. Tajaajila baankii dhalaan alaa E-Class Baankii Awaash irraa haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash. Anaadufu akkamee naguma akkamee naguma kan nyaatan dhadhaadha kan dubbattan dhugaadha barri kun nagaadha. Hordoftoota keenya egaa walitti deebineeti jirra. Har'a magaalaa Shaggari kan jirru Zawuduu Silashii faana jirra. Hordoftoota keenya har'a guyyaa bashannanaatiin komedii adda addaa inni qabu isin biraan geenya. Egaa artistii beekamaa wajjin kan jirru jechuudha. Baga nagaan dhufte. Egaa hordoftoonni keenya eenyuun hin jedhani si beeku wanta ta'eef. Zawuduu Silashiiti hordoftoota keenya. Zawuduu Silashii maaliidhaan beekama? Egaa Zawuduu Silashii yookiin Baacaa Silashii naan jedha Oromoon kiyyaa. Kanaafuu ani kanan ittiin beekamu egaa waa hedduus yoo ta'e singiliin laqqaqaa qaaqaqaa naan jedhu. Innis maqaa kee ta'ee jedhani. Inumaayyuu namni singiliin dhufeefaa siin jedhu akkammee siin jedhu. Akkammee naan jedhu faashinii naan jedhu. Hojii hedduu hojjetteeti jirta komedii qofaa miti. Akka ammaatti hojiilee hojjette lakkoofsan beektaa? Dhugaa dubbachuudhaaf lakkoofsan akkana jedhee waan nu jedhu hin qabu. Sababni isaa kan kilippii hojjetamanis hedduudha. Akkasumas immoo oodiyoon illee jiru. Yoo xiqqaate garuu walitti gara 12 kana waan akkasii kana hin ta'a jedhee tajaajila. Kilippiin gara 7tti deema, gara 8 akkasitti deema. Oodiyoodha kaan immoo. Ani sirba sooddoofaa gaafa sirbitu na yaadadha. Eeyyee egaa bara 19 bara 19
98 waan akkanaati yennaan kanaan istiidiyoo seenee hojii sun irra akka callara naan milkoofneeyyuudha. Bara 2000 immoo baandiin galee isaan booda bara 2004 sooddoo kanaan ni baase. Kiyya garaa didee nan danda'u. Mee yaadannus sirba san. Bareeddittii sooddoo leemana waash gamaa barbaacha kennufee lookoo yaa marartuu namaa. Bareeddittii sooddoo leemana waash gamaa barbaacha kennufee lookoo yaa marartuu namaa. Bareeddittii shurrubbaan kee jigee bareeddittii yaakuma hurrumaa bareeddittii nutuu wal jaalatee bareeddittii ormii maagumgumaa. Bareeddittii sooddoo leemana waash gamaa barbaacha kennufee lookoo yaa marartuu namaa. Hojiileen itti aananoo akkamitti ibsamu? Koomedii immoo meeqa hojjette qaama ammaatti? Koomedii gara 5 hojjedheera. Tole. Singilii laqqaqaa, akkammee, faashinii, nuuroo waddadeera, malaamaltummaa isaan hojjedhe 5. Singilii laallamoo? Hin danda'ama. Hordoftoota keenya biraan keenya deebinuu laata? Eeyyee. Singilii laqqaqaa singilii. Singilii. Iddilii sinqabu iddirii. Iddirii. Jaalalleen too maqaan ilillii. Ilillii. Foo'addii jaalatti zilzilii. Zilzilii. Ciree ishee ganamaa firfirii. Firfirii. Xibsii sargan jettuu qiqilii. 15 dhugdi singilii. Manaasiin boonxiyyaa coggaarraan luqqisaa misirrii. Mee maalirraa kaatee garuu kana baasuu dandeesse? Ani kana baasuu dandeefi. Achi deemu ummata keenya keessatti wanti baay'ee wanni mul'atu tokko hin jiraa ture. Mana keessatti aanuu fi dhoksanii xala keessatti suufii uffatanii deemu. Hin gaabbazu mana dhugaatii seenanii hin affeeru akka ajaa'ibaatti. Manni keechi garuu duwwaadha. Ijoollee isaanii garuu hin beeloftiin dhobotti. Kanaafan baay'ee taajjabeetan lakkii kan manaa kana miidhinaadha. Siimboo manaa miidhinaadha. Baqqaluu ala keecha oofaa hin jedheen ka. Artiin immoo hin qeeqaa hin barsiisaa. Dirqama kuni. Artiin beekanuma hojii isaatu. Ayyeegaame hordoftoota keenya mee hojii Zawuduu Silashii hojjete waan muraasa qindeessinee isin biraan geenyaan faana tura. Walitti deebinee egaa hordoftoota keenya hojiilee gurguddoo Zawuduu Silashiiti kan laallee walitti deebine maarree hojiilee babbareedoodhaa akka ittiin bohaaraa jirtan abdiidha qabna. Yoo yaada qabaatte lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jechuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa zeddoo walitti deebine. Qiqqilii ilaalle. Sa'aatiinis sa'aatii laaqanaati wanta ta'eef. Itti aansee hojiin koomedii jiru maali? Akkameedha. Laallu. Garagalchoo waaqaa miilli mataa hooqaa dhugaan qallattullee hin cittu gonkumaa akkamee nagumaa. Akkamee nagumaa jireenyi badhaadha. Kan nyaata dhadhaadha. Na sobee garaadha. Hin sobne dhugaadha. Akkamee. Mee eenyutu barreessa waan kana? Gaa walaloo fi jeedaloo namni naan barreessu ofuma kiyyaafan barreessa hunduma isaaniitu jechaadha. Kennaa kana naaf kenneerraa akkanaan waaqayyoo kanaan na uumeeffan jedha cufaan. Sagalee uummata Oromooti. Raagaa uummata Oromooti jedhee na uumeen jedha. Sababni isaa walaloo fi jeedaloo nan barreessaa. Diraamaa nan barreessaa. Akkasumas koomedii gaggabaabaa kana nan barreessaa. Nan hojjedhaa. Taatees ta'ee hojjechuu nan danda'a. Waan baay'ee kennaa naa kenneera aartii irratti rabbi. Kanaafuu hundumaa nan hojjedha. Hordoftoota keenya egaa qophiin keenya immoo bareedee akka isin bira ga'uuf qarcaan ishee tireedingii fi baankiin Awaash jiru ulfaadhaa galatooma jennaanii maarree ergaa isaanis hordofne. Sana booda immoo akkamee naguma sirba baay'ee bareedaa koomedii Zawuduu Silashii isin affeerree walitti deebinaan faana tura. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif
har'a hojjedhaa. Awaash mudaayitti qusadhaa. Baankii Awaash. Akkamii naguma jechuudha walitti deebinee hordoftoota keenya egaa har'a kan jirru bulchiinsa magaalaa Shaggar Kutaa magaalaa Sabbataatti hordoftoota keenya artist Zawuduu Silashii wajjin kan jirru akkamii naguma jedha. Akkasumas artii hedduu kan namoota bohaarsanii qaba Zawuduuni. Ulfaadhu galatoomi. Akkamii sitti tolaa jira? Akkamii naguma. Tole kaa koomadiin keenya ammas itti fufa. Tole. Kana booda gara shaniitti qabda wanta ta'eef. Lakkaa'ameen dhumu kaa hojiin kan ka'e. Lakkaa'ameen dhumu amma dhuma kanarratti cufaa malaamaltummaan kunis uummata keenya baay'ee miidhaa jira. Tole. Baay'ee rakkisaa jira. Hojjettoonni keenya marti uummata ofii kan keessaa ba'an aadaa seenaa eenyummaa ofii qabatanii uummata isaan guddise. Uummata isaan asiin ga'e kana odoo karaa gaarii ta'een isaan tajaajilanii baay'ee gaariidha kan jedhu irrattanii sirba wayii baasee jira. Tole.